daawwattoonni keenya immoo warri as jara carraa viidiyoo kana waraabdan yoo viidiyoo waraabin illee booda nasaraan keessa seentee bakka isaanii kana daawulood godhi poostii godhi nullee du'iitti goonaa hin jira ustaad. Ulfaadhaa galatooma asli durarratti ulfaadhaa galatoomaadha. Baay'ee takka isin jaaladhaa isin kabaja. Akka na gammachiiftan kanatti rabbiin isin gammachiisu isin hin jira. Ani sagalee tiyyatana waraabaatiiti biraan gahaadha. Jalqaba irratti ji'a ramadaanaatiitti as deemaa jira. Warroonni gocha hin taaneen kana arrabsitan illeen kan islaamaatilleen kan muslimaa kan kiristaanalleen kan salaatuu fi kan salaannilleen kan quraana qara'uu fi hin qara'inilleen tan sirbituu fi tan sirbinilleen kan fuudhee fi kan hin fuudhinilleen tan heerumtee fi tan hin heeruminilleen hunduma keessanuutu rabbiif jecha akka rabbiin zambiiti yennaa maaru akka rabbiin zambiiti waan hin ofirratti hojjedhe san naa dhiisu an zambiiti akka rabbi naa dhiisuun barbaada. Akka rabbi zambiiti yennaa dhiisee haadha mana tootiitii wajjin walitti na fidee bultii bareedduu tana daran caalaa jabaadhee diin kana bakka guddaadhaan ga'u kan hin barbaadu afwan rabbiif jecha dhiifama sii godhee tan jira obboleessa kiyya obboleettiitii ati ka islaamaa kan kiristaanaa rabbiif jecha dhiifama sii godhee tan jira ka jechaan koomeentiidhaan na duubatti waanaan jette. Hatta mana haadha mana kiyyaarrallee bu'eetan haadha mana kiyyaarrallee bu'eetan dhiifama isin gaafadha bakka haadha mana kiyyallee bu'ee ta haadha mana kiyyaatitti illee hanjamaa itti gootanis suuraa ishiidhallee bakka haadha mana kiyyaallee dhiifama ana isinii godhaa dhiifama isinii godheen jijiraa afwanii wasafwanii isinin jechuun barbaade ulfaadha. Assalaamu alaikum. Rabbi badii keessan hunda isin yaadhiisu rabbi badii keessan hunda isin yaadhiisu. Yeroo gabaabduutti rabbiin haadha manaa keessanii walitti isin fidee isin haa gammachiisu. Kunoo akkana isinii galee dhumatti amma dubbiin kana rabbi isaanii haadhiisu badii hunda isaanii haadhiisu rabbi yaada muraada isaanii haa guutu. Inshaallah ijoollee isin qaraasiftan rabbiin aalima haa godhu. Daawwattoonni keenya immoo warri as jara carraa viidiyoo kana waraabdan yoo viidiyoo waraabin illee booda nasaraan keessa seentee bakka isaanii kana daawulood godhi. Poostii godhi nullee du'iitti goonaa. Kanaaf daawwattoota keenya ustaadni gara ufiiti ka jibbaa isaaniitiif irra duulaa tures ka sirreeffachuuf irra duulaa tures ka fooloo fi laayikii barbaacha irra duulaa tures hunda isaanii argaa jirtan rabbiif jecha isinii dhiisan nama rabbiif jecha nama dhiise immoo rabbiin dhiisa fi isinillee waan kana dhageettanii warri negatiivii isaanii waan hamilee isaan cabsu. Post godhaa turtan viidiyoo keessan akka hiitan abdii qabna. Siyaaga ergaan koo hunda hilmaan namaa namni islaama ta'u nama filatamaa filmaata harka baaseen shubne ilmin. Inni fuudhu akkuma sheeka roobees ana danda'a suufa guyyaa cidhaa garuu cidhaan dhaquu qaba anin jaaladhu isa mana keessa godhatan. Aadaa inni amma naa seenu suufa anin bitaa fi garuu sargiin dhaquu qaba. Isa mana kaayanii amma diyaasbooraan oomanii infaanti kaliya infaanti Kanaadaaf Ameerikaa irraa ergitee ka doolaarratti jedhee yoo hin tuffatuu qabu kiyya lafa darbuun qabu nama waggaa 27 akkuma isa lama kanaaf faradhe yoo inni sawwaadaa seene wallaahi suufa ana bitaaf sargiin dhaqa jennaan kunoo as jira. Isin warri gurguddaan isin ija duraa isin hin qabnu kunniin warri rabbiin ol fuudhee biyya caaltu jaannata addunyaa Ameerikaaf Kanaadaa isin kaa'e kun yoo dandeettan bakka doolaaruma 150 takka walitti darbaa ustaadha konkolaataa bita. Ani uffata guyyaa cidha isaa hunda hin danda'a. Ana danda'a. Yooma walitti dhageeffadha intala qofa fiduu miti amma yeroo baay'ee haasaa keessatti fokkosiin intalaafisa wal agarsiifna. Namni kun yoo baajanni hin jiraanne hin ulfaata sinii galee keessattuu haati manaa jaalalli akkuma jiru ta'ee jaartiin kee yoo ati waa qabaatte si kabaji ammallee sheekonni maal jetti gizee daawwa yeroo baay'ee gizee waa hima waa'ee dubartiin har'aa himuu jaalatanii arrijaalu qawwaamuuna alannisaa jedhan dhiirri dubartiirra jabaa ta'uu qabaa jedhan kana jechuun booksiin ilkaan yaasaa keessaa yaasa jechuu miti duniyaa qabaachuu qabda jaalala kennuufii qabda jaalala innuu abbaa jaalalaati argaa jirra.
na olomaarratti wadaa'uu himaa jirralle dhiifama ustaada kiyya. Kanaaf nuti obboleewwan isa warri biyyoota garaagaraa keessa facaanee biyya keessa illee jirru karaa kanaan haa jabeessinuu jechuudha. Qawwaamuun kan amma hiikaa osoo beeytanii nama qara'ee taatanii yoo na silaa booyuu qabdanii yoo beeytan ka hadiisa rakkoon keessanii qara'ane deema ustaad Muhammad irraa qara'a. Laki ika kaduu hasurre mataan baafadha kalaas. Har'a kun baafadheetiin isin garsiisa ammas ammaan viidiyoo bana. Jaartiin eessa jirti inni eessa jira? Inni Qatar jira jaartiin Itoophiyaa jirti. Qatar isaa bira fiduu fedha moo isaa tokko Qatar irraa achi dhaquu fedha? Wanti banta Mahmad banta. Inni Itoophiyaa jira jaartiin Kuwait jirti jaan kuno. Beirut immoo Beirut jirti. Jordan. Lumnaan. Beirut qallaalii bar yoo isummaan haaya jettee deemuu feete qallaalii bar. Tikeeta Maal miti waan halkanii guyyaa deebuu feeti maal taate abbee? Dubbara dubbatti. Namoota kabajamoo jira sagalee olkaasanii dubbachuun hin barbaachisu. Suuta qabannee dubbanna. Maaliif namoota gurguddaa bira waan si duratti haasa'u jiran hin beekne hogguu isaan tattaa'u jiran dhuftee duubaan dhimma kee gu'aasoitu kabajaa isaaniitiif xarafu tuyitee biraa deemta akka isaanis yeroo isaanii irraan fudhanneef galatooma dooktaraachiin oomanii abbaa qaariyaa bulloo akkam nagaa fayyaa jirtanii? Fayyaa alhamdulillah. Akka hedduu nama duultii asliin Doktor Asliin amma nu bira jira nama bira jiru fakkeenya godhatanii sheekni roobee gaafa fuudhan waan barbaaddan waan akkanaa isiniif hin taajeen oggusuma ta'ee fi waadaa guutuu. Maaliif jennaani sheekottiin tun gaafa barnoota keessaa dhuftu gaa'is. Gaafa amata 15 diin barattee dhuftu. Gaafa diinirraa galan kana baatii takka mana kophaa teessisanii waa nyaachisanii itti qaqqalanii foon nyaachisanii achi booda akkasi suuta lafa qabanii fuusisuu barbaadde yookaan haadha kutti sheekottiin maaliif jennaan jenteen beektu dabbaa dhalaa kana sirraa lolatu kana takka harkaniin beekan waa meeqa harkaniin beekan gaafa niimaa dila addunyaarra yaa'u kan harkan isaan haadha kutan si galee. Oomanii kiyya thank you. Galatooma oomanii kiyya. Dooktaraachiin doktara kan jennu gammachiisu kan galatoome. Akkasitti sheekootti tana cinaa dhaabbachuun dirqama sii galee amma gaafa sheeka roobee asliin akkasi bira dhaabbatu namni waan takka itti ilaalee hin jiru. Garuu sheekni roobee ilee yoo mulqii aman irraanfatu waan san. Gurbaan kunis kan deenya kana dhufee intala kiristaanaa muslima godhatee biyya namaatirraa niqaa godhatee diin barsiifatee jaartii godhate kuni gaafa namni itti dudubbu waan jedhuun kana xiqqa shomeera keessa galan sii galee waan hin taane keessa waan seenaniif akkuma deengaddaa haada fudhatanii waan shari'aan namaan ayyamne waan namni jaahillee nuun hojjenne gaafa isaan dhiibbaa namaatiin nama hojjechiisa waan namni namaan jedhu kuni waa'ee dhimma sooshaal miidiyaa kanatti hin beekan waan namni namaan jedhu kana irraa du'an qallaal ilaalanii bira kutuun beekan maaliif warra dhugaa ture warra diin barate waan kana ta'eef waan jaartii isaa galchinee fi bultii isaa jaarree fi walitti haa deebisnu kunoo dhufee jira ustaaz Maamud Bayaanii walitti haa deebisnu jaartii isaa galchinee fi Yes, I'm ready. akkas oomanii barati ati bar dhiiraa bar wallaahi dhiiraati. Ambassaadha. Yeroo kun Dubaay, Suudii, Kuwait, Qatar, Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa biyya addunyaa tanarra faca'ee duniyaa horatu jarri barumsa irratti umurii ofii guban. Waan kana tilmaama keessa galchine obboleessa keenya kana namuu waan dandeenyuun waan danda'u uf qabee akka carraa namni kun nama barumsa irra ture erga barumsa silaa barumsi hin dhumatu erga barumsa dhiise illee naaf gaaga ofiin itti fayyadamuuf hawaasa kiyyaan fayyadu naaf gaa jedhee erga dhaabee barsiisutti nama jiru isuma dhugaa riyaalitti yoo dubbanne mana qabaachuu dhabuun malaa jireenya gaarii jiraachuun malaa waan kanallee namoonni itti dhiyaatan ani ustaaza kana hin beeka walitti dhiyeenya qabna fooloo walitti qabna nama yeroo baay'ee du'aayii galtii kiyya dhufee ijoollee godhaa ture ibin nama dheengadda gaafa maazariin dhukkubsanillee rabbi warra nyaata haa godhu du'aayii godhaafi ture nama yoo du'aayii nama godhu boo'ee gara qulqulluun nama godhu namni akkanaa kun hin argamu soo kanaafi Imaanaaf sabrii rabbi si haa kanneen dhiifama baleessa qiyya. kanaafi waan dandeenyuun bira dhaabbanna dhugaadha karoora tolcha
akkaataa isaanii mucayyoon itti wal argan qopheessaa nutillee kaayoo lafa jala waaqoo qopheessu walitti dhiyeenya dhabnellee jechuun nama sheekaa kan an keessan dubbisu hin sodaadha. Kanumaaf guyyaa isaanii mucayyoon biyya galtee aruusaaf qophaa'anitti Habibi yoo akka gaafa sheekaa roobeessan humna dhabnee madabara kana Oromoo leenca nutti kennuu dhiifte warra akka anaaf nasaraa kana beeyta nama biraa jala fiidi. Yoo akka gaafsanii humna dhabnee komboleeta suufa mataa miila karabaatatti bituu dhabnee qooda irraa fudhanna homaa rakkoon qabu. Ani gaafa inni fuudhu akkuma sheekaa roobees ana dandaya suufa guyyaa cidhaa garuu cidhaan dhaquu qaba ani jaaladhu isa mana keessa godhatan. Suufa inni guyyaa cidhaa ittiin godhatu ana danda'a akkuma sheekaa roobee isin walitti qopheessaa qindeessa gaafilaa onlaayinii kana walumaan jirra. Ani waadaa inni amma naaseenu suufa ani bitaa fi garuu sargiin dhaquu qaba. Isa mana kaayanii amma diyaasbooraan oomanii infaanti kaliifa infaanti Kanaadaaf Ameerikaa irraa ergitee ka doolaarratti jedhee yoo hin tuffatuu qabu kiyya lafa darbuun qabu nama waggaa 27 kumisaa sama kanaaf faradhe yoo inni isa waadaa seene wallaahi suufa ana bitaaf. Sargiin dhaqa jennaan kun as jira wallaahi billahi malli qeeffane na bitaaf suufa kophee karabaata guyyaa sana danda'a. قالتهم أصلي خير والله قالتهم أكن لال يمكن دمر ميوتي خليفة خينات لي والله لازم هدو تك قالتهم أنا ما دين كده قافن أتي خنت نقول دابر لا لما وان قصنوني في وان كانت دلالة شوك أمنا وان أنا تكاتا أنا تلقى يقرر والفين ننجرو أتي أما نظري واني كومنتي على كاتشين انت وما يقدر استاذ إفسان دبي دك إيه إني دي دولود أبي فيمي no كومنتي أجندة أنا ما بقول ما تابر سكان يبرو أجندة أتي باري سام تبغى خيسة تقولون ما رج أبسو خيتي بارسلي نبيتا كهواسي تبيسا سفر أنا ما نزارو ما دولة أبان في مدان قلب بتاعه أنا كوراجي كوراسي no أنا ما ركزي نتريم أصلي نتأتي غرقلتينه غمنا غرقلتينه نورم يو إلكي ولر راياب ترى أنا مالو أتي نظري يو بوكي ودوم تمنا كباي تاعي كل أما نندكاف مسنجر أنا نندكاف أما يسبوت بقى أنا نتي أصلي كتبينه أصلي غمنا غرقلتينه أشي فتنة غندوم ما كبامو مال كبامو إنه نتي أصلي أشي فتنة أشي فتنة دي بقى دبرو كابون دبري أونة ده isin warri gurguddaan isin ija duraa isin qabnu kunni warri rabbiin ol fuudhee biyya caaltu jannata addunyaa Ameerikaaf Kanaadaa isin kaaye kun yoo dandeettan bakka doolaaruma 150 takka walitti darbaa ustaaza konkolaataa bita ina dhugaan firummaan kutu ani haasaya namni akka ilmoo miskiinaa wati qoran waa dubbate waan ana kana ta'eef jiru san hin jaaladhu ina anamma abbaan fedha yoo natti duule mataan dhaabata malee waan ana kana ta'eef hin jedhu yeroo tokko waan an gurraacha ta'eef jedha sun bifa kiyya isa booda ani an arsii ta'eef ani waan harargee jaaladhuufi waan oromoo jaaladhuufi haasaa akkasii san hin fayyadamuyyuu ka aarsuu barbaade mataan isa dhaaba Helena yee my love how are you inna kanaafi anama dhugaadha ila ene ahun ustaazuu ማለት ነው ustaazaachin ustaaz Muhammadin ila dhageeffadha ani uffata guyyaa cidha isaa hunda hin danda'a ana danda'a namni tokko ka mushurraa ufaa danda'u warri sanirraa hafe obboleewwan isaa namni kun islaamummaa waliin qabna oromummaa waliin qabna biyyooma waliin qabna dhageeffadha biyyooma waliin qabna nama ijoollee keenya barsiisaa jiru nama kara diinitti dhufe amantii diinitti dhufe barsiisaa jiru nama mootu yoo aduwwiin diin dhufan dura dhaabbatee mormaa jiru nama umrii silaa nuti olii gad deemnee waa shabakaan qabe qa iso kenni deebe inni uf dura kaayee namni kun nama barumsarra jiru barsiisaa jiru waan ta'eef waan inni bultii ifiitiin horatu bultiin safaaxaa miti gaafa singilii namni musaafirummaa nama bira buluu danda'a sigale amma kaliifaan osoo finfinnee yookiin Dirreedawaa bakka inni jiru jiraate kilaasii takka kaliifaa bira galee achirraa deemee barsiisuu danda'a mana isaatitti gala salaate
manatti gala mana keessa wanni nyaata dumaashinaati mana khalifa for example makana mana as keessa jiru irraa haasofnaa waan jedheef khalifa for example waan dumaashin goote yoo jiraate khalifa hojii nyaata ilmoo dhufa wanni hundi waajibni isarra kufaa jechuudha kanaaf waa wayii haa goonu fi amma intala qofa fiduu miti amma yeroo baay'ee haasaa keessatti fokkosiin intalaafisa wal agarsiifne namni kun yoo baajanni hin jiraanne hin ulfaata sinii galee keessattuu haati manaa jaalalli akkuma jiru ta'e jaartiin kee yoo ati waa qabaatte si kabaji ammallee sheekonni maal jetti gizee daawwa yeroo baay'ee gizee waa hima waa'ee dubartiin har'aa himuu jaalatanii arrijaalu qawwaamuuna alannisaa jedhan dhiirri dubartiirra jabaa ta'uu qabaa jedhan kana jechuun booksiin ilkaan yaasaa keessaa yaasaa jechuu miti duniyaa qabaachuu qabda jaalala kennuufii qabda jaalala inni abbaa jaalalaati argaa jirra na olumaa duratti wadaa'uu himaa jirrallee dhiifama ustaaza kiyyaa kanaaf nuti obboleewwan isaa warri biyyoota garaagaraa keessa facaanee biyya keessallee jirru karaa kanaan haa jabeessinuu jechuudha qawwaamuun kan amma hiikaa osoo beeytanii nama qara'ee taatanii yoo na silaa booyuu qabdanii yoo hin beeytan ka hadiisa rakkoon keessanii qarane deema ustaaz Muhammad irraa qaraa soo kanaafi fokkosii fuudha qofa osoo hin taane yoo wal fuudhanoo maaliin jireenya ofii kana oofatan waan jedhu irratti xiyyeeffadhaa isinii jechuudhumaa fi hooyyee qofa akka hin taane filis isinii galee. Orommaa irraa dhabe san fuula dura na dhufee tashee Kamaal Kaabaa jala sirbe na dura dhufee girrigirri amma ka isaanii kana argee zanakist ka itti aanu Hamzaa Hashim ta'uu qaba barreeffama jedhu maqaa jara arfanii kana xaqqase malee gara neekatiivitii hawaasuma kofalchiisuu fi akkuma yaadannootti sheekota jaalalaa mudannoo jaalalaa qaban waan jedhu poosti godhe waan ta'eef sani anqoosamaaf jedhe hammeenya fi miti isin qofaami sheekotuma hunda warra mudannoo qaban maqaa kaase warra akka sheekaa roobee sheek Kamaal tokko eenyuun sila Hamza amanaa Muhammad isaan kana keessan jiru rabbii guyyaa qiyaamaa sodaatti.